Ijoolleen biyya ormaa jirtan nama maraatee kanaan jiraachifattanii kan dammayxa yoo ta'u, cinqatii sammuu yooyyaa yeroo irriba cinqatii raftan haala kanaan rafamu. Mee warroonni akka kiyya kanatti hirriba cinqatii rafaa jirtan koomantii barreessaa. Hirribni akkanaa rakkoo akkamii fida jennee yoo kan madaallu ta'e hirriba dhibee sammuu yookaan ammoo dhibee cinqatii yookaan serebileemii akka nutti fidu ni beektu. Mee namoota meeqatu haala kanaan raftan? Yeroo takka ni raftu, yeroo takka ni dammayxu. Garuu sababni isaa maalinni? Yeroo rifattanii ol kaatan maal of duratti agartuu? Mee hundi keessanuu namni hirriba akkanaa raftan laayikii tuqaa, sheeris tuqaa, yaada koomantii kanatti barreessaa. Akkasuma yuutuubii jabbootu jedhu sabiskiraayib godhaa. Yuutuubii koo hundi keessanuu sheeris godhaa. Haala kanaan viidiyoo qabadhee kan dhufe yeroo har'aa namoota hedduu haala kanaan akka jiran abdii waan argaa jiruuf viidiyoo kana isin hojjechuu yaaleera. Viidiyoon akkanaa keessattuu dubartoota irrattii fi dhiira tokko tokko irratti daran cimee kan argamu yoo ta'udha. Yookaan dirra mirgaatitti yookaan dirra bitaatitti garagalta. Sababni kanarraa kan dhufe keessattuu ijoollee biyya ormaa jirtan. Ijoolleen biyya ormaa jirtan foormii nama maraatee kanaan jiraachaa akka jirtan nan beeka. Sababni isaas yeroo isin dalagaa xumurtanii gara hirriba keessanii deemtan aramni isin waamuu danda'a. Yeroo aramni isin waametti isin immoo dadhabdanii ciistanii jirtan. Yeroo kanatti rifattanii kan dammayxa yoo ta'u, cinqatii sammuu